Akkam jirtu kun mata duree mobile application develop jedhu irratti trainingii qophaa'ee jiru keessaa isa kutaa lammaffaadha. Mata duree kana irrattis sooftiweeroota Android application develop gochuuf nu barbaachisan isaan kamidha? Akkamiin immoo install godhannaa isa jedhu irratti waliin ilaalla. Wanna kana akka mata dureetti kanan qabadhee dhiyaadhee fi tokko xiqqoo akka sooftiweerii kaanii directly next qofaadhaan install gootanii fixuun isin rakkisuu danda'a. Maaliif isa dura install gochuu qabdan yoo goone wal jalaa yoo fuutan illee dhumarratti application ittiin dalaguu dandeessan isiniif hin dalagu jechuudha. Kanaafuu akka inni isin rakkifnee fi leenjii sattaan irratti akka isin install godhattanii na eeddaniif jedheeti. So kanaaf jalqaba yoo ilaalle hardwareii nu barbaachisu. Waliigalatti Android Studio fayyadamuuf deemna. Android Studio computer keenya irratti fe'uudhaaf yoo jenne dirqama computerri keenya yoo Windows 7, 8, 10 qabaatan rakkinan qabu garuu 32 bit taanaan xiqqoo isin rakkisa. Harka caalu design isaa parallel architecture dhaan waan design ta'ee fi 64 bit irratti otoo feetanii gaariidha jechuudha. Computerri keessan 64 bit ta'e baay'ee bareedaadha. Inni lammataa application mobile yeroo jennu asirratti wanna simulation isin hojjenna asuma irratti koodis qofaatti barreessina interface design goona. Kanaafuu raamii hedduu barbaadan. Kanaafuu yoo xiqqaate computerri keessanii GB 3 qabaachuudha. Raamiin isaa 3 fi isaa ol ta'uu qaba. 4-5 taanaan bareedaadha. 8 taanaan baay'ee bareedaadha. Kanaachi yeroo hojjettanii suuta qassichaa hojjettu jechuudha. Keessumaa yeroo simulationii bantanii memory baay'ee consume waan godhuuf jechuudha. Garuu 3GB gadi taanaan gosi Android Studio isiniif hin ta'u jechuudha. Yookaan Eclipse fayyadamuu qabdu jechuudha. Isaa gadi taanaanis malli biraan jira. Garuu Android Studio fayyadamtu taanaan akka lecture kana waliin deemtanii fi abbaa GB 3 qabaannaan gaadhaa hin qabu taanaanis bitamee itti dabalamuu danda'a. 8 dha. 2GB waan ta'eef yoo 2GB qabdu ta'e GB 2 bitanii itti dabaltanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni biraan software guddaa lama fayyadamna asirratti. Inni jalqabaa Java Development Kit kan jennu namoonni Java baratan ni beektu. Kit akkuma jedhu maqaa isaa akkuma beektanitti wanni kun softwareota adda addaa of keessaa qabatee jira. Fakkeenyaaf compilerii akka kaleessaa haasofnetti nuti koodii kan barreessinu high level language fayyadamneeti. Computerri immoo kan inni beeku duwwaaf tokko yookaan binary language isa jennudha. Kanaafuu compilerii nu barbaachisaa jenneera. Kanaafuu afaan nuun Java koodiidhaan barreessinu gara machine languageetti kan nu jijjiiru compilerii jedhamaa jenne. Kanaaf JDK asitti nuun kan nu fayyadamnuu fi koodii nuti Javaadhaan Android katabne gara machine learning gara afaan computerati jijjiiree akka inni nu baasuu fi JDK qabaachuu qabna jechuudha. Kanaafuu dirqama JDK install gochuu qabna jechuudha computer keenya irratti. Dabalataan compile gochuurraan kan hafe interpretation ni hojjeta, archive gochuu danda'a, jar file fakkeenyaaf documentation ni hojjeta, Java runtime environment of keessaa qaba. Softwarein kun waan hedduu of keessatti waan qabatee jiruu fi jalqaba JDK install goona jechuudha. Booda video isaa step isaa isinitti agarsiisa. Inni taan Android Studio dha. Inni guddaa sanuun irratti barreessinu, koodii keenya asirratti barreessina, asirratti edit goona, simulation ni asirratti dalagna. Kanaafuu warra kana lamaantu nu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu computer keenya irratti yeroo install goonu jalqaba JDK install gochuu qabdu, itti aansitanii Android Studio fe'achuu qabdu jechuudha. Warri kun lamaan jiraannaan dubbiin dhumte raamiin keessan 3 fi isa ol taanaanis wanni hundumtuu karaarra jira jechuudha. Isinii galee? Kanaaf yoo directman website irra deemtanii warra kana buufattanii install godhachuu ni dandeessu ta'e video kana ilaaluu asumarraan dhaabuu dandeessu. Garuu akka salphaatti booda erga download software kana download gootanii fe'umsaa isin rakkifnetti video kanatti aanu daawwadhaa. Stepidhaan daqiiqaa 4 sekondii wayiidha. Step isaan screenshot godheera yeroo install godhu isarratti hundaati
follow godha. Yoo utuu install gootanii isin didee yookaan isinii banuu didee waan isin mudatu hunduma isaa comment irratti barreessaa deebiseen isinii barreessaa. Yookaan immoo click with gaaddisaa jedhu toora keenya kan Facebook irratti karaa Messengeris barreessuu dandeessu isiniif deebifnaa jechuudha. So kana hunda eega gootanii fixanii tutorial isa taanu irratti application hojjechuu isa practically eegallaa jechuudha. Kanaaf video itti aanu daawwadhaa. Samboda Android Studio GB wireless
check gochuma hojjetaa hojjetu sana. Asirraa interfeesii filannaa.